waaqayyootu guyyaas baras namaaf kenna. Araara isaatu yeroo kana nu ga'e maqaan isaa ulfaatu. Kana jaajinee waaqayyoo akka nutti dubbatuuf ija keenya isa foonii dunuunfannee afuuraan waaqayyoo wajjin taanee waaqayyoo akka nutti dubbatu qalbiif yaada keenyaan gooftaa haasofsiifna. Sagalee waaqayyoo keessaa nan dubbisaa utuma kadhachaa jirruun dubbisee kadhanna jedha dubbii waaqayyoo. Ergamaan waaqayyoo sun Geediyoonitti mul'ate yaa loltuu jagnana waaqayyoo wajjin jira jedhe. Geediyoon immoo deebisee fi yaa gooftaa koo waaqayyoon wajjin utuu jiraate maaliif wanti kun hundinuu nutti dhufaree jedhe. Hojiin isaa inni dinqisiisaan inni abboonni keenya waaqayyoota ittiin biyya Gibxii nu baase jedhanii nutti himaa turan meerree amma garuu waaqayyoo nu gatee harka warra Midiyaanitti dabarsee nu kennee jedhan. Waaqayyoos Geediyoonitti dhiyaate yaa ati humna qabdu kanaan dhaqi Israa'eliin harka warra Midiyaan jalaa akka baaftuuf ani si ergeera jedhe. Geediyoon immoo yaa gooftaa koo attamitti Israa'eliin oolcharee qomoon koo sanyii Minaasee keessaa qomoo xinnaadha ani mana abbaa kootis qotisuudha jedheen. Kanarratti waaqayyo deebisee fi anis wajjin waanan jiruuf akka nama tokko rukutuutti warra Midiyaan rukuttaa jedheen. Jabaaf qulqulluu guddaaf amanamaa sodaatamaaf ulfina qabeessa abbaa keenyaa baay'imnee guddifnee si galateeffannaa. Yeroo gaariif kabajamaa akkasii nu laattee lafatti lubbuun keenya foon keenya jireenyi keenya aara galfatu gaaddisa mana keetti ganama kana ulfinaan waan olitti nu qabdeef galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa darbatamuun nyaatamuun cabuun miidhamuun yaa waaqayyo utuu jiruu golgaanuu taatee eegaanuu taatee gargaaraanuu taatee da'oonuu taatee masaraaf gaachananuu taatee dabarree miilli keenya sa'atii kana fannoo kee jala akka ejjetu gooteetta ulfinni guddaan maqaa keef haa ta'u. Teessoo keessa qulqullaa asirratti bara baraan kabajami. Yeroo kana immoo si waaqessuuf olitti qabamnee nu gidduutti argami. Ulaa bantii waaqaa nurratti bani. Sagalee kee nuuf ergi. Jireenya keenyaa hiiki. Ba'aa nurraa kaasi. Waanjoo nurraa kaasi. Gaaffii keenyaaf deebii ta'i. Dhukkubattii nu fayyisi. Maqaa Yesuusiin hafuura keenya fayyisi. Foon keenya fayyisi. Sammuu keenya fayyisi. Dubbicha akka hubataniif qalbii isaanii bane jedhamee barreeffamee waan jiruuf si dhageenya qalbii keenya bane. Akka nu sin dhageenyeef gurra keenyatti kana saasu nurraa dhayi. Ergamoota seexanaa nurraa dhayi. Hafuura isaanii nu keessaa dhayi. Qalbii keenya kanatu yeroo keenya kanatu fedha keenya waan darbutti kanidhu sagalee keenu bira kan dabarsu humna Kiristoos Yesuusin haidhamu. Tokkummaa qulqullootaa kanarraa haidhamu. Hojjetaaf tajaajilaan seexanaa iddoo jirutti qabamu. Abiddaan nu gidduu deddeebi. Ba'aa baannee dhufne baannee kan galleef ati nu gargaari. Fayyina guutuu si biraa ta'e nuuf kenni. Teessumni irra teenyu kun ulfina keef ka'ame dhibee rakkini duukaa taa'ee ba'ee hin galin. Maqaa Yesuusin nu duukaa hin galin. Maqaa gooftaa Yesuusin waan humti nutti ulfaate nu duukaa taa'ee hin galin. Akkasin dhageenya akkasin waaqeffanne hiikamne birmadummaatti hafuurri keenya banamee akkasi duukaan taane waan humti waanjoo nutti ta'u nurraa haa caccabu. Maqaa Yesuusin haa caccabu. Du'aa ka'uu ilma waaqayyoon haa caccabu. Ergamee kan nutti ulfaate jireenya keenyatti kan fe'ame qalbii keenyatti kan fe'ame kan nu dadhabsiisu kan nu muusisu kan hirriba nutti buusu kan nu muummachiisu kanas nu kaa'ee dhimma keenya gara dhimma keenya sakaleessa dheengaddaatti yaada keenya fuudhee foon keenyas kaa'ee hafuura keenya qalbii keenya dhageettii keenya fuudhee manatti kan galu sagalee kee jalaa kan nu atu daandii mataasaarra kan nu geggeeffatu as qaama keenya kaa'ee hojii mataasaa kan nu hojjechiifatu sammuu keenya kontroolii kan godhu gara barbaadetti kan nu oofu sammuu keenyaatti kan sagalee kee dalga kan dhaaqnee fudhannu kan nu godhu jallina keessa keenyatti kan of tuulummaa kan nutti xiiqii kan nutti
morkii kan nuti illikii kan nuti nagu jibba kan nuti nagu hamee kan nuti hafuura xuraasaa kan nuti facaasu waan kan keentaanan jireenya keenya kan barrasu sammuu keenya kan adogochu waaqeffannaa keenya kan dadhabsiisu harki kee kan mul'anne kan godhu ayyaana keetta kan hin eebbifamne kan godhu qaamaan teenyee nama fayyilaalleetuun fayyina akka gallu kan godhu abaarsa kan nutti nagu jireenya keenya kan nyaatu ergamaan seexanaa hojjetaan seexanaa bara dheeraa jireenya keenya irratti kan hojjete muuxannoo akkasii kan qabu ari'achuuf kan dhufu beelessuuf kan dhufu hidhuuf kan dhufu beela hafuura kan nama beelessu ituu waaqeffatanii hafuura namaa kan adochu jireenya namaa kan gandabbeessu fedhii nama waan biraatti kan hidhu sammuu nama waan biraatti kan hidhu as kaa'ee beela'u biraa kan nama qabachiisu inni Kiristoos wajjin waliin galle faallessaan wangeelaa mormituu wangeelaa mormituu humna fannoo mormituu tokkummaa qulqullootaa lafa kanarraa eeboo keenya waraanamu maqaa Yesuusiin waraanamu maqaa Yesuusiin waraanamu maqaa Yesuusiin waraanamu laphee namaa keessaa waraanamu gurra namaarraa waraanamu sammuu namaarraa waraanamu hafuura fuula keentaane waraanamu humnumna keentaane waraanamu ergaa keentaane waraanamu wangeela kan morma waraanamu wangeela kan ciigga waraanamu wangeela kan dhiiboo waraanamu wangeela kan mixxiiroo waraanamu ayyaanni keenya wajjin haa ta'u amma dhumaatti nu geggeessu maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaaf galanni haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokko dubbisee kutaa lama dubbisee irratti ibsa gabaabaa laadheen Waaqayyoon kadhannaa matureen ana irratti dubbadhu Waaqayyoo waan wati qabduun si mul'isaa hidhee lallaba. Abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 12 kaaseen dubbisee irraan deebi'a. Takee maqaan dubbisee abboota firdii warri wangeela baatan boqonnaa 6 lakkoofsa 12 kaaseen dubbisa keedha. Ergamaa Waaqayyoo sin Geediyoonitti dhiyaate yaa loltuu jagna nana Waaqayyoo si wajjin jira jedhe. Geediyoon immoo deebisee yaa gooftaa koo Waaqayyoon wajjin utuu jiraate maaliif wanti kun hundinuu nutti dhufaree hojiin isaa inni dinqisiisaan inni abboonni keenya Waaqayyootti biyya Gibxiitii nu baase jedhanii nutti himaa turan meerree amma garuu Waaqayyoo nu gatee harka warra Miidiyaanitti dabarsee nu kenne jedhe. Waaqayyoos Geediyoonitti dhiyaate ati humna qabdu kanaan dhaqi Israa'eliin harka warra Miidiyaan jalaa akka baaftuuf ani si ergeeraa jedhe. Geediyoon immoo yaa gooftaa koo attamitti Israa'eliin oolcharee qomoon koo sanyii Minaasee keessaa qomoo xinnoodha ani mana abbaa kootiittis qotisuudha jedhe. Kanarratti Waaqayyo deebiseefi ani si wajjin waanan jiruuf akka nama tokko rukutuutti warra Miidiyaan irrukutta jedhee ameen. Waaqayyootu ergamaa Waaqayyootu Geediyoonii wajjin haasa'a. Yeroon kun saba kanaaf yeroo qormaata guddaa ture. Israa'eloonni waggaa 7 mootii Miidiyaan yookaan immoo mootummaa Miidiyaaniin koloneeffatamanii yookaan immoo booji'amaniitu achi jala jiraatu. By the way, boojuun jedhamu kun rukuttaa humnaan otoo hin ta'in Waaqayyoo matu dabarsee saba kana kenne. Sababa isaan Waaqayyoo irratti ka'aniif Waaqayyoon gaddisiisaniif abboota firdii boqonnaa 6 tokko kaasaa dubbisaa ibsa guutuu ni laata. Waaqayyo akka isaan waanjoo barsiifamuu warra hormaatti yookaan immoo warra Miidiyaanitti kenne. Warra Miidiyaan bara dhaqanii bashannananii akka jiraatan bituun ta'in akka achi ta'anii humna Waaqayyoo ulfina Waaqayyoo baraniif achi isaan kaa'e. Mootiin kun immoo baay'ee isaan rakkise, baay'ee isaan dhiphise, baay'ee ba'aa ulfaataa irra kan cannaqa ture mootiin Miidiyaan kun jechuudha. Yeroo kana egaa yoo isaan horii horsiifatan dhufanii harkaa saamu, yoo isaan midhaan facaasan duraa dhufanii ciranii balleessu, akka isaan hundee hin godhanne, akka isaan of hin dandeenye, akka isaan hin ijaaramne, akka isaan hin jabaanne godhu turan. Yeroo kanatti Geediyoon namni jedhamu kun utuu inni iddoo wayinii cuunfanitti qamadii dhaatu ergamaan Waaqayyoo isa arga. Ergamaan Waaqayyoo argee wanta inni keessa jiru yookaan baakgiraawundi isaa hin qoranne jechuma tokko jedhe lakkoofsa 12 irratti jecha argamu kana dubbate yaa loltuu jagna nanaa Waaqayyoo si wajjin jira jedhe.
jecha kana jennaan kana booda Geedi'oon aasaa tarreessuu jalqabe. Yeroo tokko Waaqayyo yeroo jecha abdii namatti dubbatu jecha nuun alaa jecha humna keenyaan alaa jecha ga'umsa keenyaan alaa gaafa nutti dubbatu yeroo tokko ibsa dheeraa gaafachuu barbaanna Waaqayyoon ibsi gaafatamu hin jiru. Waaqayyo waan hundumaan guutuudha. Geedi'oon kun gaa komee qaba. Maayinni komee isaa innaan warri Midiyaan baay'ee dhiphisaniiru, baay'ee diraniiru, baay'ee wallaansoo ittiin qabaniiru, baay'ee miidhaniiru. Kanaaf iyyuu baduuf jedheetu iddoo wayinii cuunfanitti qamadiidha. Qamadiin bakkee oobdii keessatti dhaama. Wayiniin immoo gola keetti cuunfama. Kanaaf iyyuu gola keessatti qamadii sukkuuma. Maaliif warra Midiyaan uffachuuf dhufanii harkaa saamu waan ta'eef saamicha jaraa oolu. Ergamaan Waaqayyoo dhufeetu taa'ee gaafa ilaalu Geedi'ooniin jechammaa jedha. Yaaloltuu jagna nanaa Waaqayyo wajjin jira. Amma kun Geedi'ooniif liqinfamuu dide. Sababiin isaa maaliif? Doorsifamaa jiru, tumamaa jiru, boo'aa jiru, dararamaa jiru, cannaqamaa jiru. Afaan namaan utuu hin taane, afaan gwaddanyaan utuu hin taane, afaan Waaqayyoon immoo jagna kan jedhu sagaleen nuti. Amma tuu nama ta'e fakkeessuuf jedheedhama. Ofumaa jedheedhama amma Waaqayyootu ati jagnaa jedhe. Jagni sodaata tuun ta'in sodaachisa. Jagni baqata tuun ta'in ari'ata. Isaan kun immoo ari'atamaa jiru. Isaan kun immoo dhiphachaa jiru. Isaan kun immoo jeeqamaa jiru. Isaan kun immoo dararamaa jiru. Waaqayyo garuu dhufee ati jagnaa jedhe. Geedi'oon itti aarii wayi itti kaasa. Isa sila qamadii sukkuumuu dhiisee dubbiitti ka'e. Kana marru dhageenyaa turre barabboota keenyaa yeroo Waaqayyo waggaa 430 booddee galaana diimaa addaan kutee lafa onaa keessa dhagaa lafa gogaarra Israa'eliin ceesise dinqii guddaa hojjete yommuu jedhamu seenaa wayii nutti himamee ture dhageenyeerra. Amma garuu amma garuu ituu Waaqayyoon wajjin jira ta'e jedhe. Ituu Waaqayyoon wajjin jira ta'e silaa maaliif akka taana? Silaa maasuu qatti galla? Silaa maaloo sinee gola keetti qamadii sukkuumna? Waaqayyoon wajjin hin jiru jedhe. Waaqayyoon kan wajjin jiraate immoo maa dararamnaa jedha. Waaqayyoon wajjin eega jiraate immoo maa qoramnaa jedha. Waaqayyoon wajjin eega jiraate immoo maaliif jiraachuu bere carraa jiraachuu dhabnaan isa kamaa saara Geedi'oon jiraachuu Waaqayyoo isa duri dhibuu Waaqayyoo isa ammaa ergamaan Waaqayyoo immoo jiraachuu Waaqayyoo isa ammaa saara. Ati tarii sagalee saasotata Waaqayyo ganama kana sammaa sitti hima. Maadaa kaleessaa miti, caba kaleessaa miti, xabaasaa kaleessaa miti warra jirtu Waaqayyo dhaamsa fideera. Itti fufiinsa jireenyaa fidee dhufeera. Dhaamsa galataa Waaqayyo fidee dhufeera. Waaqayyotu wajjin jira. Innaan akkeene humna qabdu kanaan kai warra Midiyaanin akka nama tokkotti rukuttaa'e nama tokkoon isinii kaasan jenne nama cimaa tokko dhufee lolee mo'icha isinii kennan jenne atumti kun namicha isa tonkolanyaa kanaaf namicha isa Waaqayyoon wajjin jiru kanaaf namicha isaanii badeera jedhu kanaaf namicha isaanii gatameera jedhu kanaaf namicha isaanii Waaqayyoon dhiiseera jedhu kanaaf namicha isa salphanneera jedhu kanaaf simaa wajjin dhaabadhee boojuu deebisaa. Maal jetti abbe? Isuma gatamneerra. Isuma gatamneerra, dhiifamneerra, waa'ee keenya hafeera. Kana booda harka laanneerra, booji'amneerra, badiitu nu eeggata. Salphanneerra seeduun isin utuu hin ta'in simaa wajjin ta'e roorroo gatteessisaa jedhe. Simaa wajjin ta'e warra Midiyaan jilbeeffachiisaa jedhe. Dubbiin jijjiiramaa dhufela. Waaqayyoome suuta kiyyoo isaatti si galcha. Silaa tasumayyuu Waaqayyoon wajjin hin jiru. Amma gaafanni warra Midiyaan akka nama tokkootti rukuttaa anatu si wajjin ta'a boojuu jalaatii baafta Israa'eliin gaafadhu amma immoo sila Waaqayyoon jiru ta'e amma immoo jijjiire fooyyessaa dhufe amma mukkee maala nuu qomoon abbaa koo xiqqoodhaa jedhe. Ani mucaa koo amma fooyyessaa dhufe gala. Ani mucaa qotisudha jedhe. Ani mucaa tamii
mucaaqoti suudhaa isayyuu monnaan maatiin tabbaa koyyuu immoo zarii makeenya keessa immoo zarii afaan isa sinaa softani zarii harka qalleessaa yookaan hiyyeessaa seenu. Haleluuyaa. Gideon afuura Gideon kana masirraa cabsu malee. Amen yettu abe. Sila waaqose jinjiranna durra geenye ramman jure amma mo amuma jira warra sindararan kana harka geetan galjannan inni le turu ture ana wayyu yookaan wangafu kana keenya keessa yookaan zarima keenya keessa idduma keenya keessa yoo ta'e malana wayyu achaara namichi maal taate waaqayyo badhaasaaf tolaa gargar baasee beeka. Amen. Sienna waaqayyo shimaan jechaadha. Amen. Himmil koofto mitiya. Himbaatannaan inuma baata. Hinceetannaa hima ceeta. Jechaan barbaade tokko keere humnuma qabdu kanaafi kai. Humnichi siluma jira. Waaqayyo barana isuma sirkaa jiruun si mul'isa. Wayyoo jedhe Museetu gaaf tokko seera boqonnaa 14 dubbiftan gaafa gala Gibxii baanii gala diima biraa ga'anii galaanni karaa dhowwannaan daandii dhabnaani Museen iyyuu jalqabnaan maal jedhe waaqayyo beektu isa harka kee keessa jiru maal godhe hoo ulee jenne isuma sirka jiru garaan irratti ol kaasennaan galaan addaachite. Barana isuma sirka jirutti waaqayyo humna godha. Barana mul'ata keetti waaqayyo gatii godha. Barana poteenshaalii si jirutti gatii godha. Garana kiisii keetti gatii godha. Waaqayyo isuma sirka jiru si mul'isa. Nama kiisa laamee baay'ee situ olee bulee of argata malee waaqayyo nama guutuu si uume. Me amen jedhime. Bara eegee muuda masiilaata sitti fakkaatee waaqayyo isuma si keessa jiru guyyaa eegee mul'isa. Me mul'ata ni maaloo. Dabalee adeekaa. Dabalee adeeyee. Akka jara mootota lammaffaa boqonnaa 4 yoo dubbiftan gaafa abbaan liqii nufee dubartattiidhaan ijoollee kee lamaan garboomfadhaa. Abbaan manaa kee liqeeffatee naan baasin du'eeru elchee maaltu mana kee keessa jira maal qabdannaan maaltu dhiyaata dhadhaa jeessaa cuggee xinnoo tokko garee uuratte isheen garee elseedhatte maal sodaatte doorsisaa abbaa liqii sodaatte mana keessa garuu maaltu jira dhadhaa jeessaa xinnoo tokko jira silayyuu jirti dhadhattiin garuu hin geessu turte isuma gahiimsa hin qabne waaqayyo gaa godha. Inno isa jedhame waaqayyo maqaatti geddera. Waaqayyo kennaa xinnoon qabu wanti waaqa sii kenne gaadha. Mi amen jedhame. Waaqayyo bira wanti xinnoon hin jiru. Waaqayyo naaf xinnoon qabu demeya. Dabalee deekaa. Nutti ilmaamee diinarraa dhageenyee foon keenya dhageenyee seexana dhageenyee kun xinnoo dhenna malee waaqayyo bira inni waaqayyo sitti kenne gaadha. Me gaadha dhime. Dabalee deekaa. Siin nama guutuu eega si uume kennaa guutuutiin si uume. Me amen amen. Egaa ga'umsa isaa gaafa fiitti dabalame mirkaneessa waaqayyo. Haleluuyaa. Maaltu jirannaan dhadhaa jeessaa xiqqoo tokkotu jirannaan olloota kee bira dhaqiitii gaani duwwaa baay'isii maal ta'e ergifadhu. Maaloo isa qabu? Isa maal qabu? Isa maal qabu? Dubartiin kun maal barbaaddeetti? Isa waa qabu barbaaddeetti. Akkeedha waaqayyo immoo inni waa qabu nama biraan jiru si bira jiraatti hin jedhu. Baay'isii maal ta'e? Maal ta'e? Duwwaa moo guutuu? Kan barbaadde isheen maal? Waaqayyo maal ergifaddeedhe? Lakkiya ati ormarra barbaadda. Ati achi ilaalta. Ati gamas ilaalta. Karaa eenyu waan haa adda. Karaa makeeyyuu waan hamaa ta'uu hin oolu. Ageessetta? Ageessetta? Ila. Yala. Yala. Akkanan si jechaaraan. Ati akka barbaaddeetti fudhadhu. Bifa barbaaddee fudhadhu. Akka fuuri qulqulluun naa eeggatta sitti. Karaa makeeyyuu namaa waa ta'uu hin oolu. Ati karaa abaluu etta abaluyyuu mosiin eegaa jirta. Ati nama biraa eegaa jirta. Ati huba eegamaa jirta. Geediyoon nama furmaataa eegaa Israa'el immoo Geediyoon hin eegaa jira. Mena milkaa'e malee. Hallelujah. Marrajili bashika na milkaa'e abo. Dabalika. Dabalika. Iga Yesuus sirrataato.
baay'isi maal ta'e? Baay'isi ergifadhu. Iyya dubartii kanaani duwwaa malee guutuun hin jiru. Isa waa barbaadu, isa gargaarsa barbaadu gaanii argiti dubartiin kun. Waaqayyo immoo guutuu gaanii duwwaa bakkeedhaa barbaadu arga. Argattu ilaalcha Waaqoo ilaalcha ishee baay'isi maal ta'e? Ergifadhannaan walloota hundumaa irra deemtee gaanii guurtee mana ishee keessa tarreesse. Isa boodaannaan isuma qodaa sana keessa jiru xinneessii itti coccobsi. Yeroo inni guutu immoo jalaa fuudhii kaan. In guuta jechuudha. Coba guuta jechuudha. Isheen hin cobsitii inni hin guuta. Hallelujah. Hallelujah. Maal keessa ture zayitii sun? Maal keessa ture? Cuqqee keessa ture. Maal ergifadhe? Meeqa? Cuqqee meeqa keessa ture? Cuqqee keessa hagamtu ture? Cuqqeenuu xiqqoo. Zayitattiin immoo cuqqee keessaa iyyuu isheenuu xiqqoo. Qodaan ishee xiqqoo. Qodaa sana keessaa iyyuu zayiti xiqqoo. Kan ergifatamu garuu gaanii. Amen jedha. Gamasiis gaanonni salphii galanii yaa'u. Eewutu gaanota eerattunnaan mana cuqqee. Eerattu mana cuqqee maalennaan tajaajilatu mana cuqqeetti argata. Akkasii galutti immoo haayilaandii keessaa fuudhanii roottoo isa manarra taa'u sanatti guutu jechuudha. Danda'ama? Danda'ama? Bishaan haayilaandii tokko yoo itti nattan roottootti guutarraan dhangalaa. Roottoo keessa haayilaandiitti nattanoo Waaqayyoon ta'u jedhe. An herrega keessanii kaalkuleeshinii keessanii hin deemu jedhe. Isa kana isin iyyuu beektu isa isin hin beekne hojjedhaa jedhe. Maalennaan barana cuqqee matu gaaniitti isinii guutaa. Gaanii keessa jirti hin coccobdi hundumti isheen guutti. Dhumarratti ijoollee isheen gaanii duwwaa naa fidan lakkoofsa torba dubbisaa. Gaanii duwwaa nuu fidannaan duwwaan hin jiru. Abeet abeet. Maaltu hin jiru? Abeet. Sina yaadiin dhumne hin guutan gaa. Lakkii. 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 Ilmi Waaqayyo akkatti hojjetu qaba. Karaatti hojjetu qaba. Ilaamiyaa jiru qabu ga'oodha warra jettee abdattuu si biratti furmaata argata jedhe. Narra wayyu furmaata naa ta'u deebii naa ta'u hiika naa ta'u ga'umsa qabu warra fijeetu harka kee dhufaya. Yala. Amma tu interview godhani cuqqeen gara gaanii ilaalti malee gaaniidhaan dhimma sii baasa kottu gara koon jiru. Waaqayyo jennaani nu mata. Meen taara. Hin danda'ama daami. Dabalaa jedhaa. Gaanii tokki cuqqee tokkittii keessaa gaanota hedduutti guute. Walankaa kemitiin hin guute. Hamma dhiyaate hundatu guute. Bariinaan manni mana zayitaa ta'e. Dhiiftee dhattee maalan godhaa mana keessa hunduun guute zayita ta'ennaan dhaqii gurguri isarraaf immoo liqii kee baasii kanaaf immoo ijoollee kee jirittiin jiraan. Gaanii duwwaan dhufe malee zayita laannuufne. Waaqayyo waan qabduun si mul'isa. Isati qabdu akka waa'ee hin baafne godhe sitti meesee kanatu. Kanaan ga'umsa hin qabdu, ulaagaan guutu, kanaan itti famta, kanaan sitti sadhe isati qabdutti Yesuustu dabalama. Qabeenya keetu Yesuusichi walitti dabalama. Kana booda hin milkoofta. Qabeenya gootta dhime. Gooftaan dabalamaa dhime. Nam milkaa'aa dhime. Bizinesii kee haa ta'u, tajaajila kee haa ta'u, dookimentii kee haa ta'u. Isa kamatu Yesuusin dabalama. Me gooftaan dabalama. Hallelujah. Kutaa qotti on deebi egaa.
attamitti ani maatii abbaa koo keessaa nama xiqqaadha. Maatiin abbaa koo yoo xiqqoodha. Nuyi attamitti kanaan mallannaan murtaa'eera jedhe. Meenuma danda'amadha. Haleluuyaa. Waan milikitaa maalirra dhaabbadheen jedhanennaan dhaqii warra miidiyaa nyabjabjachiisa dunkaana isaa irra qeetii sallalee yookaan immoo dhaqeetii gaadii jedhe. Nama keessaa tokko fudhateesuma waaqoo jedhe kana qulqulleeffadha gaafanni ba'u ituu inni deemu jara tokko dunkaana kennee siyaasofti halkan inni tokko abjuun abjadde habbee maal abjottennaan bittillee tokkotu gaararraa konkolaattee dhuftee dunkaana keenya lafaan dhooftennaan ay kun nama tokko iyyuu miti Geediyoonidha. Eewu ilaamee achii diina keetti abjuu du'aa naqee sitti immoo ayyaana naqa. Achii diina keetti naasuu naqee sitti immoo abdii naqa. Kan abjuutu isaan kan hiikkatu Geediyoonin akka namaatti namni hin beeku kaleessa. Geediyoonin akka namaatti namni hin yaadu kaleessa. Eessaa hiikkatere hin dhufeef ka hafuura waa'ee kun dhufeef. Mee ameen jedhime. Deebi'eenno xurrumbaa fuunsisee lolli kan Waaqayyooti lolli kan Geediyoon ennaan lubbuun 32,000 yaa'anii dhufan. Loltuu 32,000 yaa'anii dhufnaan Waaqayyoon ta'u ennaan irrakkisinnatu lolaa jedhe. Abeet abeet galanii aboqotan warri kaan jedhe. Yeroo dheeraa lolattumni isaanii dhumeera. Hamma galanii aboqotan yoo kana hundumaa fuutee dhattee natu loleetta lolli kan kooti malee kee miti gara laga bishaanitti geessi. Bishaan dhuganii warra afaaniin gajjiranii dhuganii deebisee warra akka itti harkaan dhugan bichaa fudhattee dhattannaan yeroo lakkaa'u namni harkaan bishaan dhugu nama 300 duwwaa. Biyya tokko loluuf nama 300 duwwaa. Nama 31,700 deebi'anii galan. Sila ga'umsa hin qabnu oduu amma immoo tirfii ta'e. Waaqayyo mo'icha sii kenna. Mee Waaqayyo na dandeessisa jedhime. Dabalee dhiqaa. Itu Waaqa qabdu humna hin qabu jedhi. Itu Waaqa qabdu ga'umsa hin qabu jedhi. Itu Waaqa qabdu kana gochuu hin danda'u jedhi. Kophaa kee miti si wajjin Waaqayyootu jira. Ga'umsa isaan ga'umsa sii ta'a. Humna isaan humna sii ta'a. Karaa sii ta'a. Si wajjin dhaabata. Ulfaataa sii salphisa. Gaara gasii buusa. Xaxaa sii sirreessa. Danqaa sii milkeessa. Si wajjin dhaabata. Waaqayyo wajjin deemaa yaadde. Waaqayyo wajjin deemaa sodaatin. Yoo dandeessu seexanni siin jettee utti didii nan danda'e. Namni Waaqayyo wajjin jiru numa danda'a. Waaqayyo wajjin nan danda'a dhime. Dabalee dhiiga. Haleluuyaa. Nama 300 fudhatee dhaqee biyya tokko lolaa. Biyya tokko. Warri 300 dhukaasa dhaqan mitiin boojuu sassaaban. Kan lolu eewu. Isa baranaa Waaqayyotu lola. Dhimma kee baranaa Waaqayyotu lola. Isa baranaa Waaqannaa lola dhime. Lolli kana booda kan koomite dhime. Warri lolamaa jirtan kakuu dhaga'ee maafan akka ta'e ergaa dhaga'ee maafan akka ta'e sagalee dhaga'ee manaa bahee maan akka ta'e raajiin natti raajame maan akka ta'e warrettani Waaqayyo anis wajjin jira jedhe. Mana wajjin Waaqayyo jira jedhe. Dabalee amma golatti gaduutti ga'e lola yoo ta'e Geediyoon garumaan guyyaa Waaqayyooti. Guyyaa Waaqayyoo hinga. Mee guyyaa Waaqayyoo hingaadha. Yaa loltuu jagna nana Waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo akkatti dubbate isa dubbate akkatti dhugoomsu beeka. Ati jiraadhu Waaqayyoof. Ati deddeebii fuula isaa. Addirree bira dhaabattee Waaqayyo naa lolin jedhin. Akkasii lolu barbaannaan mooraa Waaqayyoo keessatti argame yookaan yaada Waaqayyoo keessatti laayinii Waaqayyoo irratti itti gaafatamummaa kee fudhata. Afaan sii ta'a gaafas. Rakkisaa kee lafaan naa gaafas. Waan si danqutti si dhufaa gaafas. Geediyoon qophaa dhaabatee lolee mo'icha argate kan na dhibe keessaa waa tokkodha. Akka waan ergamaan kun raajiitti raajii deemu fakkaate Geediyoon. Karaasa akka dhimmi kun raawwatu hin beekne Waaqayyo isa filateera. Mee Waaqayyo na filateera kan jettu. Filannoo Waaqayyoon geeddaramu.
filannoo waaqayyoon geeddaramu. Ay xinnoo ishee amalaan isa kana wayyaa gara baluutti jijjiirru waan jedhamu waaqayyo bira hin jiru. Ay fiiriyaansi isa kana wayyaa waan jedhamu hin jiru. Si filate taanaan hin filatamte. Mee ameen jetta? Kanaaf akkamittan guddadhannaa itti kan ittiin si guddisu waaqayyo sinuma si keessa kaa'edha. Akkamittan milkaa'annaa itti waan ati milkooftu waaqayyo sinuma si keessa kaa'edha. Na milkeessa ni dabalii. Dabalee dhime? Dabalee dhime? Waaqayyo gaafa nama kaasuuf ka'u uursaas wacaas buubbisaas hin dhufu. Gabaa meeqas walitti hin sassaabu. Waan xinnoon dhufee seenaa namaa kaasa. Waan xinnoon dhufee seenaa namaa kaasa. Eeggadhu waaqayyoon. Warri sagalee qabdan. Warri kakuun keessan lola itti baay'ate. Warri dhiibboon itti baay'ate. Warri ulfina dhageessanii ulfina bara ga'uuf danqamtan. Warri hiixattanii qabuudhaaf danqamtan. Waaqayyo ofii kee miti namaaf iyyuu eebba si godha. Geediyoon ikkoo uture dura katture oduu dhageenyee turre makkeedhu miti. Gaa akkasiin dhaga'aman turettu miti isin. Raajii akkasiin raajamaa turettu miti isin. Sagalee akkasiin dubbatamaa turettu miti isin. Hin turee miti amma raawwata gaa. Mee kan koo inuma ta'a dhime. Dabalee dhime. Dabalee dhime. Haleluuyaa. Ani arras ta'e boris jecha waaqayyoo eenyuun hin qixxeessu. Amma tu namni lafarraa walii galee sirrii miti dhee gurri koo waaqayyo sirrii dhee waan kanatti dubbannaan anaaf sirriidha. Sirrii amma waaqayyoo ga'u argee waan ani hin beekneef. Kanaaf gajjabeessa cimseen dubbadha mee waaqayyo sirriidha. Ati yoona karaa eenyu dhimmi koo naa xumurama, karaa eenyu balballi naa banama, karaa eenyu dhimmi koo naa fooyya'attata. Waaqayyo immoo karaa kee dhalootaaf balballi banama jira. Karaa eenyu? Hin dubbattu haphee. Geediyoon ikkootuu namni tokko waa jedhu jiraate harka rukutee si mataa minililchaaf. Jabaaddoon jiraatu jedheera ta'e gammada tureem. Abdii dhamnaan golatti gale malee, abdii dhamnaan suuqatti gale malee, waaqayyo gaa'isma suuqatti rakkinni galchite suuqaa baasii jagna godha. Maqaa ganamatti si waame sirraan kaasu waaqayyo. Jabnummaan Geediyoon bifa isaarra hin jiru, maqaa isaas hin jirres hin jiru, onnee isaa keessa dhokattee jirti. Gaafa waaqayyo tiin godhe namicha sodaata jagna ta'e ba'e. Mee ameen jettaayi? Nama qamadii sukkuumuu mooraan hin qabneetu jalloota sukkuume gabba'e. Waaqayyo biddicha sirraa kaa'u. Humnichi sirraa dhufu. Dibatichi sirraa dhufu. Ayyaanichi sirraa dhufu. Hin baasam. Gaafa dhufu jajjabinaan si baasam. Waan kaleessa sodaattee dhaabatte. Waan kalee dubbachuu beekte jecha dhabde. Waan kalee falmachuu beekte mirga dhabdetti yaa waaqayyo jabnummaa si baasa. Eenyu dabalame? Eenyu dabalame? Waaqayyo dabalame. Sitti dabalama. Dhimma keetti waaqayyo dabalama. Hojii keetti waaqayyo dabalama. Gaa'ela keetti waaqayyo dabalama. Biizinasii keetti waaqayyo dabalama. Tajaajila keetti waaqayyo dabalama. Inkaataa. Afiyyuu waa tokkoon jedha. Gulliiti seexanaan nagadina. Seexanas garaa hin ciibsina. Ituma beeloftuu gammade ani nan guddadhaa hidhi. Bakka ituma kiisii kee duwwaa ta'e jiru. Ituma jalloonni garanaa meerreesti maaliif waa tokko yaaltu maaliif waan gootu baala noon koo xumurameera dhiin. Mee warri xumurtate? Anama xumureera. Gooftaatiin xumureera. Haleluuyaa. Waaqayyo wallaalennaan waaqayyo beekumsa dabala miti. Beekamoon beeku. Beekamoon beeku. Mee waaqayyo beekadha. Dabalaa jedha. Waaqayyo beeka. Kanaati jechaan gocha namaan sammuun badii mul'ata jedha. Waaqayyo si mul'ata keessa guddisa. Waan masa keessa kaayee si guddisa. Geediyooniin waan keessa kaayee qabaa kun bilaa waaqayyo. Waan sirasa keessa kaayee waan qabu dhufe gara Geediyoon. Beemaate humni Geediyoon keessa humna qalima maa tokko ta'e waaqayyo keessatti Geediyoon okkatti. Kanaafuu maayiree isuma qabdu kanaan maate kaayee naan gaafa qabu dhugumannoo gabuurra darbee irraa haate. Waaqayyo waan si keessa kaayee qaba. Waan waaqayyo si keessa kaayee immoo inni hojjeta. Siifis hin hojjeta, namaafis hin hojjeta, waaqayyo hin hojjeta.
abdii kee irratti bitee abjuu kee dukkaneessitee mooraalli kee cabsitee harka si mareechiifte dur ta'in waaqayyo waan dhimma baasu si keessa kaa'ee si uumeera gaafa tokko lafatti dirreetti baasa. Lafa mul'achuu qabu gahee immoo mul'ata. Dirreetti ba'uu qabutti dhimmi kee numa ba'a. Meen baay'ee. Maal jedha? Maal jedha? Komishin daldala jira. Akka warreen gabaatii. Wakkaata hiikuutii dhufame. Egaa hin jiru. Eessa galee? Abaluu dha waaqayyo. Dhagee lama akka maatii keessa jiru. Maatii isaa qotti. Akka keessa maqaa yaa qabu. Namni tokko kanaan keessa darba. Warri jara kana habaala nama jaabii jedhudha. Warri jireenya isaanii habaala warra lola deemuu isaan ta'uun warra guyyaatti biyyooti darbatan nama biyyoo namatti facaasu akka biyyooti facaasu haala naannaa mura baasaa kanaan akka isaanii waan gaarii jedhu kasaan of hin dandeen kasaan humna godhachuu deemanii suuqaa kaatan dabata kan dubbaa gibbii kan dubbaa kan qabu. Era ni macam kami kami apa amma waktu saya takdir saya belajar sendiri. Kesana kan sudah kota amur dan saya sendiri pada mungkin cara sana kita kini dia lah. Era belajar sendiri lah. Era bawa jaga. Ini apa yang kamu yang awak kayu sendiri lah tak kenal. Hah? Tidak. Selama ada 3 juta, habis jiwa kayu. Era ibu jiwa kau situ dari mana? Abis itu aku sudah tujuh mana game tidak ada, buat sudah Yoshila, ela, bayi dia apa sudah terima sana. Tap, saya udah, ela, jangan dikasihkan di sana. Isame kasihkan di siapa ya je, kayu sih tap, abis itu, nah, esok, ya rasih udah nih. Garasi kumanis. Udah sekali udah. Udah situ. Sekali udah. Top. Lam. Tadi. Abun. Salma. Kisi dah kawan di sana dem. Aku dah sedang bawa di sok. Orang bahasa. Pergi sana tapi kan nanda mana bota tu. Milo cetak. Kita jangan bahasa ni. Kayo akan kudis oh. Saya udah bisa berapa staf. Lam. Salib. Aku. Salma. Akan sih cakap. Akan dibantu berarti. Akan dibantu. Itu akan dibantu. Jadi lalu kan jadi akan dibantu. Jadi itu kan kita lebih masih bahagia sebab apa berarti. Itu ya. Amin. Amin. Akhirnya sani bahasa Indonesia. Amin. Ya, isyamu itu aja lo kayak ratu yang mengorbankan akhirnya bagai Israel berapa ekspresi dan cahaya. Amin. Siti Dewi ada. Siti Dewi ada. Apa dah? Siti Dewi ada. Ini makan. Nah, ada duit nggak ada. Dia nyuci nafas. Mem macam yo kita ni, muka tidak ada, tidak ada, terkopot kami. Cirawa kayo lama lo. Cirawa kayo. Cirawa kayo. Lagi di sini ada. Ada di mana kau orang? Agak ada. Akam di benjir sih. Di benjir. Biasa je. Ulah ada TV begitu kan ada TV. Ini ada kami zoki. Apa dah sudah ada? Kalau dah bapak di sana sudah. Operasi ini tak jadi
Abidda shafeka. Naam nettani. Jireenya kee naam nettani. Warra dheertera teetuutu foonuu tarnoorra sittani eegalas narra sin. Fugiimas narra sin ammas hin baadhanitti dabaalaa dhagaa fugiirra fugiirraa dhagini. Jala boolan dhaabatu. Guddaa bakkachiisa kan dhagee abidda fiigala. Abidda dhagee fiigala. Abidda dhagee fiigala. Asii abidda dhagee fiigaa kan irraa fuudhamee gara irraa fuudhamee shirra ta'ee bala. Dubartii kooti deebi'a. Deebi'a. Waan hoshee argina. Dab sitti deebi'i. Sitti deebi'i. Kan irraa fuudhee sitti eeyyam. Dabka. Nama ta'e koko jedhu. Waaqayyo si qabe. Nan nyaadhatte, nagaa ishee nyaadhatte, gammachuu ishee nyaadhatte, nan jeeqatte. Nan jeeqa akka ishee boqonnee godhetta dabka biyyi waaqa si qabe. Dab godhatu. Kanaa sitti deebi'i. Kun sirriitti taa'aa kunnaa. Dabka amanteetta. Waaqayyo si qabe. Samii irraa argee si qabe. Saksee irratti hojjettu. Itti kolfaa nyaatta. Itti kolfaa timatta. Waaddeedaa bakkeessite. Dibataa bakkeessite. Ilkaan hojii nyaataa. Si qabe Waaqayyo. Sitti deebisa dabdabdaa sitti deebisa gaaf sitti deebisa dab sitti deebisa. Sitti deebisa. Sitti deebisa. Laata guddaa akkasitti jalatti deebi'ala. Kan irra sokke. Waraani kan irra garaachara dhabeera. Deebi'ala. Daf. Deebi'ala. Wayyoo itti yaade malee ishee sana ciisa. Ishee sana ciisa. Elaati deebisa Yesuus. Elaati ciisa sabara ishee. Elaati deebisa Waaqayyo. Eegol biyyaadha milkoomnettani bara milkooftan. Eegol dhiibbaa yaadda milkoomnettani milkooftan jabaa jira. Milkooftan maqaa eegu. Milkooftan furra. Sayyamda. Sankoome. Harki koshii midhata. Harka dibotaati. Fayyasa. Sayyamda. Tokko. Lama. Sadi. Afur. Salma. Meedhaadhime. Akka bila. Dandeetee ciibsuu maal ta'a? Ammoo shutee beeksisa qabee. Akkas gadi jedhu. Walirraa madeessee jiru tokko sitti dhiyaate. Haal godhame bakka yeroo gosa jaallatee beeksisa maal godhate dhimma ishee jedhame. Afur uummanni suuraatti hoositti argite. Yeroo baay'ee dhattee ciiftee fayyaa ciiftee maal tokko. Yeroo tokko si mana tokkolaatti waan keessatti Waaqayyo itti amma kan jisuutti jira ini. Jira Yesus. Kata kau tidak betul. Jira Yesus. Sama ada lagi. Jira Yesus. Kau